gabaasni addunyaa naasisee kan gaazexaa Wall Street Journal irraa har'a dhugaadhaa tokko saaxilee jira. Hulaan Hormuz inni ujummoo dhiigaa dinagdee addunyaati amma hulaa daldalaarraa gara mana hidhaa galaanarraa isa guddichaatti jijjiiramee jira. Erga waraanni Ameerikaa fi Israa'el Waraana 28 Iraan irratti bananias Iraan daangaa bishaanii kana guutummaatti cuftee jirti. Kanaanis dooniiwwan daldalaa fi bobaa gurguddoon 2000 ol akka qurxummii kiyyoo galeem bishaan banaarratti socho'uu dadhabanii hidhamanii jiru. Bal'ina isaa qabannee jirra. Gaaffiin guddaan tokko kutaa iccitii peentaagoonii fi hayyoota waraanaa warra dhiyaa hirriba dhowwaa jira. Iraan biyya waggoota 40f uggura dinagdee fi teeknooloojii jala turte akkamitti sirna ittisa Ameerikaa doolaara biiliyoonaan ijaaramee cabsitee xiyyaara ammayyaa samiirraa harcaasuu dandeesse. Dhuguma Iraan kophaa ishee lolaa jirti moo dirreen waraanaa kun dirree yaalii ijaarsa meeshaa waraanaa Raashiyaa fi Chaayinaatti laata? Dhimma kanarratti gabaasa iccitiin dabalamee qindeeffannee dhiyaannee jirra. Akka New York Times saaxileetti xiyyaaronni fe'umsaa Ameerikaa kan paayileetii baraaruuf bobbaafaman Haleellaa Iraaniin miidhamanii lafa qubachuuf yeroo dirqaman loltoonni Ameerikaa abdii kutatanii murtii of ajjeesuu fi meeshaa barbadeessuu fudhatanii jiru. Yoo aga xumuraatti nu faana turtan iccitii kanneen bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyyaam ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromia 24 News dha. Kanneen chaanala YouTube keenya Har'a taatan subscribe gochuun maatii keenya taam. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Aga xumuraa qophii keenyaatti turtii gaarii. Samii fi dacheen baagiddu galeessaam Har'aa fi beddaan haguugame yeroo addunyaan dhiphinaan raafamtu gaaffiin guddaan tokko kutaa iccitii peentaagoonii fi hayyoota waraanaa warra dhiyaa hirriba dhorkaa jira. Iraan biyya waggoota 40f uggura dinagdee fi teeknooloojii jala turte akkamitti sirna ittisa Ameerikaa doolaara biiliyoonaan ijaaramee uffistee xiyyaara ammayyaawaa samiirraa harcaasuu dandeesse. Dhuguma Iraan kophaa ishee lolaa jirti moo dirreen waraanaa kun dirree yaalii ijaarsa meeshaa waraanaa Raashiyaa fi Chaayinaa ta'ee jira. Iccitiin gabatee waraanaa ammayyaawaa kanaa gadi fageenyaan haa xiinxallu. Waraanni kun waraana qawwee fi misaayilaa qofa osoo hin taane waraana teeknooloojii basaasummaa fi ta'ee jira. Yeroo Iraan sirna ittisa Ameerikaa bittinneessitu gaaddidduun diinota Ameerikaa gurguddoon lamaanii Moskoo fi Beejing duubaan mul'ata. Jalqaba irratti gootichaa cabbii Raashiyaa haa ilaallu. Raashiyaan waraana Yuukireen keessatti meeshaa fi baajata Ameerikaatiin dhiigdee jirti. Amma yeroo Ameerikaan baagiddu galeessaa keessatti qabamtee Puutiin haaloosaa baachaa jira. Gabaasni iccitii dhaabbata Reuters akka saaxileetti Raashiyaan sochii dooniiwwan Ameerikaa fi xiyyaarota isaanii ilaalchisee odeeffannoo basaasummaa fi suuraa saatalaayitii qulqullina olaanaa qabu kallattiin Iraaniif dabarsaa jirti. Dabalataan dhaabbanni qorannoo dinagdee Peterson akka ibsetti tooftaan Iraan amma ittiin raadarii fi bu'uuraalee misooma Ameerikaa dhoosaa jirtu diroonota of ajjeesoo akka kanniisaatti yeroo tokkotti roobsuun muuxannoo qabatamaa Raashiyaan waraana Yuukireen keessatti horattee fi Iraaniif qooddeedha. Garuu wanti hunda caalaa Ameerikaa dhiphisu harka jawwee sibiilaa Chaayinaati. Chaayinaan waraana kana keessatti afaaniin nagaa lallabdi garuu qilleensa keessaan teeknooloojii ishee isa xumuraa yaalaa jirti. Ameerikaan misaayilota Iraan dogoggorsiisuuf sirna jeequmsaa elektirooniksii fayyadamti. Garuu misaayilonni Iraan dogoggoruu dhiisanii galma isaanii sirriitti rukutu. Iccitiin isaa maali? Iraan GPS Ameerikaa hin fayyadamtu. Isheen sirna madaallii fi qajeelfama saatalaayitii Chaayinaa kan Beiduu jedhamu fayyadamti. Kuni misaayilli Iraan ija raadarii warra dhiyaa jalaa miliqee akka rukutu taasisee jira. Chaayinaadhaaf waraanni Iraanii fi Ameerikaa kun laaboraatoorii guddaadha. Beejing Ameerikaan Hulaa Hormuz irratti dooniiwwan ishee akkamitti akka hiriirsitu sirna ittisaa ishee akkamitti akka hojiirra oolchituu fi dadhabina ishee ija dammaqaan qorachaa jirti. Sababiin isaa boru yeroo Chaayinaan Taayiwaan to'achuuf waraana bantee dooniiwwan Ameerikaa akkuma Har'a Hormuz irra jiran sana galaana Eeshiyaa irra dhufuuf deemu Chaayinaan akkaataa Ameerikaan itti loltu Har'a Iraan irraa barachaa jirti. Wanti haaraan kan seenaa waraanaa jimaata darbee nu yaadachiisu asitti dhufa. Yeroo xiyyaara Ameerikaa samii Iraan irratti harca'an wiirtuun ajajaa waraana Iraan kaatama lambiyaa ibsa cimaa baase. Sirna ittisaa qilleensaa haaraa fayyadamnee diina kuffisnee samiin keenya guutummaatti to'annoo keenya jala jira. Hayyoonni warra dhiyaa iccitii kana yeroo xiinxalan sirna ittisaa Iraan haaraan fayyadamte kun teeknooloojii Chaayinaa HQ9 kan sirna SC300 yookaan SC400 Raashiyaa waliin wal simurraa
kan waraabame ta'uu mala jedhanii shakkan. Osoo ogeeyyii fi teeknooloojii dhokataan Chaayinaa fi Raashiyaa hin qabaatin Iraan kophaa ishee xiyyaara ammayyaawaa Ameerikaa kuffisuun waan hin fakkaannedha jedhan. Oggoraa dinagdee Ameerikaa jalaa hoo akkamitti miliqaa jirti? Asitti sarkii ba'aa fagoo jira. Iraan bobaa ishee dallaluuf doolaara dhiistee maallaqa dijitaalaa biitikoinii fi kanneen biroo akkasumas karaa daldalaa dukkanaa Chaayinaatti bobaa dhangalaasaa jirti. Walumaa galatti Waashingten kana hunda ni beekti. Garuu Tiraamp yookaan Peentaagoon ifatti baanii Chaayinaa fi Raashiyaatuun waraanaa jira jechuu hin barbaadan. Sababiin isaa dhugaa kana amanuun waraana kana gara waraana addunyaa sadaffaatti ceesisuu waan ta'eef kanaafuu Ameerikaan callistee madaa ishee dhoksatti qaanessaa teeknooloojii ishee ragaa jiru dhandhamaa jirti. Iraan dirree waraanaa taatus qawween dhukaa jiru garuu kan Moskoo fi Beejingiiti. Addunyaan amma waraana bakka bu'iinsaa isa sadarkaa fiixee kan teeknooloojiin baafii warra dhiyaa itti wal qoran ijaan argaa jirti. Osoo addunyaan dhiphina waraanaa abbaa giddu galeessaa hordoftu pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp masaraa Waayit Haawus keessa taa'ee seenaa waraanaa keessatti duula baraarsaa isa hunda caalaa gootummaa qabu raawwanneerra paayilotoota keenya lamaan Iraan keessaa nagaan baafneerra jedhee miidiyaaleef ibsa kennee ture. Tiraamp kun olaantummaa qilleensaa keenya agarsiisa jechuun ololoofus dhugaan dachee Iraan keessatti gammoojjii fi gaarreen Isfaan irraa ba'aa jiru garuu injifannoo Tiraamp kana gara kufaatii seena qabeessaatti garagalchee jira. Mee guggi sobaa Waashingten saaqnee dhugaa dhaadirree lolaarra jiru haa ilaallu. Wanti har'aa eegduu warraaqsa Iraan addunyaatti labsee onnee Peentaagoon kan raasuu fi teeknooloojii warra dhiyaa qullaa kan hambisuudha. Dubbiimaan wiirtuu ajajaa Katama Lambiyaa Ibraahim Zulfiqaariin ija jabeenyaan ba'ee ragaa qabatamaa wajjin dhugaa jiru saaxilee jira. Iraan carraaqii Ameerikaan paayilotoota xiyyaara F-50E kanaan dura rukutamee kufe sana oolchuuf qootee dugugdee fashaleessitee jirti. Akkuma Zulfiqaariin ibsetti humnoonni Iraan xiyyaarota fe'umsaa waraanaa gurguddoo Ameerikaa kanneen gosa C-130 jedhaman lamaa fi heelikoopteroota waraanaa Black Hawk lama kibba Isfaanitti samiirraa cabsanii daaraa godhanii jiru. Suuraaleen caccabaa xiyyaarota Ameerikaa boba'anii fi lafatti nammaniif miidiyaalee Iraan irratti yeroo tamsa'an of tuulummaan Ameerikaa akkuma daaraa sanaatti qilleensaan bittinnaa'ee jira. Tiraamp loltuun keenya tokkollee hin miidhamne jedhee sobus miidiyaaleen Ameerikaa ofii isaaniitiin New York Times FM Fox News dhugaa kana haaluu dadhaban. Akka isaan gabaasanitti dolli kun loltoota humna addaa dhibbaan lakkaa'aman xiyyaarota waraanaa hedduu fi basaasaa saatalaayitii kan hirmaachisee duula xaxamaa ture. Paayilettiin Ameerikaa inni xiyyaarri jalaa kufe sun sa'aatii 36 oliif tulluu tokkorraa dhokatee meeshaa akeekkachiisaa fayyadamuun Ameerikaadhaaf iyyataa ture. Ameerikaan isa baasuuf yeroo xiyyaarota C-130 fi heelikoopteroota ishee ergitutti kiyyoo du'aa eegdota warraaqsaa Islaamaa Iraan qopheesse keessa lixan. Wanti hunda caalaa Ameerikaa qaanessuu fi madaallii waraanaa kana garagalchuu garuu wanta kana boodateedha. Akka New York Times saaxileetti xiyyaaronni fe'umsaa Ameerikaa C-130 kunniin haleellaa Iraan miidhamanii lafa qubachuuf yeroo dirqaman loltoonni Ameerikaa abdii kutatanii murtii of ajjeesuu fi meeshaa barbadeessuu fudhatan. Teeknooloojiin xiyyaarota isaanii inni ammayyaawaan harkaa saayintistoota Iraanitti akka hin kufneef yookaan riiversii injineeringii akka hin godhamneef jecha xiyyaarota isaanii lamaan ofuma isaaniitiif boombiidhaan dhoosanii barbadeessuuf dirqaman. Meeyyaadaan humnoonni Ameerikaa ofii isaaniitiin xiyyaara ofii isaanii doolaara miiliyoonaan lakkaa'amu lafa Iraan irratti yeroo dhoosan kun mallattoo uumamuu naasuu fi abdii kutachuu isa guddaadha. Dabalataanis xiyyaarri deeggarsaa qilleensaa gosa A-10 jedhamu inni duula kanaaf guggii kennuuf dhufee samii Iraan keessatti rukutame baqatee deebi'ee osoo jiru Kuwait keessatti caccabee kufee jira. Tiraamp olaantummaa qilleensaa qabna jechuun yeroo lallabu xiyyaarri F-50 yoo jalaa kufu C-130 fi Black Hawk yoo jalaa gubatu A-10 yeroo jalaa caccabu olaantummaan inni odeessu sun abjuu malee dhugaa miti. Iraan samii ishee hedduun du'aa gooteetti jechuudha. Fox News iyyuu loltoonni Ameerikaa hedduun duula kana keessatti miidhamaniiru jechuun soba Tiraamp saaxilee jira. Seenaan yeroo ofirra deebi'u kana arguun baay'ee ajaa'ibadha. Wanti har'aa Isfaan keessatti raawwatame seenaa waggoota 46 dura isa bara 1980 raawwatame sana sammuutti deebisa. Yeroo sana pireezidaantiin Ameerikaa Jimmy Carter lammiilee Ameerikaa warra Iraan keessatti qabaman oolchuuf duula qeensariisaa jedhamu banee ture. Xiyyaaronni fi heelikoopteroonni Ameerikaa gammoojjii Tabaas kanuma naannoo Isfaanitti dhiyoo jiru keessa yeroo seenan humna bomboleettii cirrachaatiin walitti bu'anii gubatanii loltoota isaanii 8 achumatti dhabanii salphinaan baqatan. Har'as bara 2026 teeknooloojiin Ameerikaa hamma fedhee ammayyoomus lafti Iraan diinaaf awwaala ta'uu ishee irra deebitee mirkaneessitee jirti.
bara 1980 obomboleettii uumamaatum isaan kuffisee har'a immoo obomboleettii misaayilaa fi sirna ittisaa qilleensaa eegdota warraaqsaa islaamaatum isaan daaraa godhe. Dhimmi kun ergaa waraanaa fi siyaasaa gadi fageenya qabu dabarsa. Iraan isheen hoogganaa olaanaa ishee Ayatollah Ali Khamenei dhabdee gadditee hooggansa Haaraam Ayatollah Mujtabaa Khamenei jalatti caalaatti jabaatee aarii ishee gara teeknooloojii xaxamaa fi qindoomina waraanaatti jijjiirtee jirti. Ameerikaan paayileetii tokko yookaan lama olchuuf jettee xiyyaarota gurguddoo 4 dhabdee loltoota ishee madeessitee kabaja waraanaa ishee qilleensatti bittinneessitee jirti. Kasaaraan inni guddaan paayileetii olchuu osoo hin taane of tuulummaa Peentaagoon lafa Iraan irratti caccabee hafuusaati. Walumaa galatti har'a Ameerikaan teeknooloojii ishee doolaara biiliyoonaan lakkaa'amutti boonti. Garuu xiyyaarri ishee yeroo Iraan keessatti kufuu fi ofuma isheetiin yeroo ofitti dhoostu dhugaan warra dhiyaa guutummaatti saaxilamaa jira. Waraanni kun waraana xiyyaaraa fi misaayilaa qofa osoo hin taane waraanaa eenyutu dhugaa dhoksuu danda'a ta'ee jira. Tiraamp nuti injifanneerra paayileetiin keenya fayyaadha jedhe yeroo dhiichisu Iraan ammoo suuraa xiyyaarota Ameerikaa boba'anii haara gurraacha aarsan addunyaatti agarsiisa. Kottam galaana rasaatoom samiirraanis dacheen Iraan awwaala diinaatti jechuun ofitti amanamummaa guutuun seenaa gootummaa barreessaa jirti. Addunyaan ammaa Ameerikaan dhugaa kasaaraa ishee dhoksuu dadhabdee ija Iraan duratti jaamaa fi duudhaa taatee raafamaa jiraachuu ishee ija banattee daawwachaa jirti. Ebela 2026 osoo ija addunyaa fi xiyyeeffannoo miidiyaalee warra dhiyaa dho'insa misaayilaa fi diroonii samii irrarree jiru. Lafa jalaan galaana bishaan soogiddaa baa giddu galeessaa keessatti waraanni ijaan hin mul'anne kan nukaasaa qawwee caalaa gara jabeessaa fi dinagdee addunyaa laamsheessu tokko geggeeffamaatii jira. Iraan isheen misaayilaan Ameerikaa Rukutame jedhamtee eegamtu tarsiimoo dhokataa fi isa hunda caalaa hudhaatee fayyadamtee diina ishee qofa osoo hin taane sirna daldalaa addunyaa guutummaatti boojuun ishee ifatti ba'ee jira. Gabaasni addunyaa naasisee kan gaazexaa Wall Street Journal irraa ba'e dhugaa addaa tokko saaxilee jira. Hulaa Hormuz inni ujummoo dhiigaa dinagdee addunyaa boba'aan dhibbeentaa 20 keessa darbu amma hulaa daldalaarraa gara mana hidhaa galaanarraa isa guddichaatti jijjiiramee jira. Erga waraanni Ameerikaa fi Israa'el guraandhala 28 Iraan irratti bananias Iraan daangaa bishaanii kana guutummaatti cuftee jirti. Kanaanis dooniiwwan daldalaa fi boba'aa gurguddoon 2,000 ol akkuma qurxummii kiyyoo galee bishaan banaarratti socho'uu dadhabanii hidhamanii jiru. Haalli namoota bishaan irraa ugguramanii kana ibiddatee jira. Ji'a tokko oliif bakka deeman dhabanii bishaan irratti rarra'anii koofamni nyaataa fi bishaan dhugaatii isaanii akka dhumu taasisee jira. Dhaabbanni hojjettoota geejjibaa idil addunyaa akka saaxileetti hojjettoonni doonii kunneen lubbuun turuuf jecha bishaan qabbaneessituu irraa coccobaa funaananii dhugaa uffata ittiin miiccachaa jiru. Nyaata argachuufis qarqara doonii irraa qurxummii kiyyeessaa jiru. Osoo isaan beelaa fi dheebuun bishaan irratti dararamaa jiranii samii mataa isaanii gubbaan misaayilonni FM dirooniiwwan waraanaa yeroo qaxxaamuran ijaan argaa jiru. Dhiphinni sammuu fi qaamaa kun aarsaa ulfaataa gaafachaa jira. Fakkeenyi gaddiisaa kanaa kaapiteenii doonii boba'aa ASP Avaanaa Raakesh Raanjaan Singiim nama umurii 47 inni doonii isaa feetee Eeshiyaatti deebi'uuf osoo eeguu waraanni dho'e. Dhiphina waraanaa fi haala sodaachisaa kana dandamachuu dadhabee bitootessa 18 dhibee onneetiin lubbuun isaa darbee jira. Sababa ulaa galaanaa Hulaa Hormuz Iraaniin cufamee jiruuf atattamaan gara hospitaalaatti isa geessuun hin danda'amne ture. Sodaan Iraan uumtee hagam jabaadha yoo jenne kaampaaniileen doonii addunyaa kaapiteenonni doonii daangaa Hormuz kana qaxxaamuraniif mindaa ji'a doolaara 26,000 fi kaffaltii balaa waraanaa waadaa galaa jiru. Garuu namni maallaqa kanaaf jedhee lubbuu isaa gurguruu barbaadu muraasa. Ragaan ijaan argame akka jirutti dooniin MKD Viyoom jedhamtu qarqara Masqat yookaan Omaan biratti bidiruu furguggifamtuun rukutamtee hojjetaan tokko yeroo du'u dooniiwwan biroorraas namoonni madaa'anii jiru. Eegduun warraaqsaa Islaamaa Iraan raadiyoo Galaanaatiin yeroo hundaa akeekkachiisaa dabarsaa jira. Dooniin tokkollee eeyyama keenya malee daangaa kanaa akka hin qaxxaamurre. Garuu dhugaan inni hunda caalaa xaxamaa fi tarsiima waatiin Iraan eenyuuf eeyyama akka kennitudha. Akka gabaasa kanaatti dhuma baatii bitootessaa keessaa dooniin daldalaa Chaayinaa tokko erga 7 fuggurame booda daldaloota Iraan wajjin quunnamtii uumuun koodii nageenya argatee odolallaa Arak bira qaxxaamuree gara Chaayinaatti nagaan darbee jira. Kan ta'eef Iraan asirratti obomboleettii waraanaa qofa osoo hin taane tapha dippiloomaasii fi dinagdee sadarkaa olaanaa taphachaa jirti. Iraan boba'aa fi daldala addunyaa dhorkattee Ameerikaa fi Awurooppaa yeroo beelessitu michoota ishee warra baam Chaayinaatiif ammoo koodii iccitii kennite akka nagaan darban gochaa jirti. Kun birmadummaa galaanichaa guutummaatti harka Iraan galuu isaa mirkaneessa.
walumaa galatti Ameerikaan Xiyyaara fi dooniiwwan koofideen Iraan jilbeenfachiisa jechuun yeroo abjootu Iraan ammoo furtuu dinagdee addunyaa harka isheetti galfattee Waashingitaniin qofa osoo hin taane addunyaa guutuu qullaa dhabdee jirti. Dooniiwwan 2000 bishaan irratti guramuun isaanii Iraan waraana kana keessatti meeshaa waraanaa caalaa madaallii jireenyaa fi daldalaa misaayila dinagdee gootee fayyadamuu ishee agarsiisa. Trump samiirraan dhukaasuu danda'a garuu Iraan ujummoo dhiigaa addunyaa lafaan dhooftee diina ishee osoo rasaasa hin dhukaasin hudhaa jirti. Addunyaan amma nagaa fi bobaa kadhachuuf gara masaraa White House osoo hin taane gara masaraa Teheraan ilaaluutti dirqamtee jirti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenya Har'a taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Gaxumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.